fi sarraafaa nama isin amantuu irraa nu fuudhi Suuditti akkaawuntii nama isin amantuu biyyatti irraa nu fuudhi Usuleyman Qeerroo Abu Yaayaa Haani garee hidhaa ijoollee birallee dabaladha anillee የመዳም ቅመም Suudii kan akkuma ol qaba itti isinii galcha lakkoofsa isinii ergaa irra awwara lakkoofsa qabu irraa isinii gura 200 giddi nu irraa fuudha mara koon jiruun kan itti ijoollee lakkoofsa ana wajjin akka laatti nam lakkoofsa kiyya seefin godhu warra amanuu fi ishi waan hankenna een kennu seef gora waan seef jara 200 irraa gora xiqqaate dubartii Suudii qofa yoo xiqqaate 100 ol qaba lakkoofsa isaanii warri wal beenu lakkoofsa jara beekochu jara sanillee isinii fida 200 500 akkuma jarri walirra haftaan isinirraa isinii fuudha isinillee lakkoofsa janaaf qabattan fida walitti dabala warra Suudiitti irratti hirmaannee hirmaachifnee eegate warra Dubaayis warra Kuweetis warra Ameerikaas warra Kanaadaas warra biyya keessas hundaayyuu mootu akka nu hirmaatan goona kanaaf dursi abbaan iyyatu ollaan birmata jedhanii dura ijoolleen Suudii jirtan wal ijaara obboleetti isin bira dhaabadha nutillee irratti isinii birmanna allaqe sinitee makkatti nu ta'eera waan itti WhatsApp abdii dubbadhu dhume bara bakka tokkoffaa maanshaniiti hin qabaatti already on qabaanne fara biraa barbaaduun hin danda'ama kan biraa tiiktookii isaa godhamu WhatsAppiidhaan gareen haa hidhamu Facebook irratti haa maxxanfamu baay'ee salphaadha an sirriitti hin beeka baay'ee ijaaramee jennaan waan guyyaa tokkotti cufamuu danda'uuf 52 tun taane hangaree haala 100 tokkotti akka walitti qabamu shakkii tokko illee hin qabu haadha ilmaaniiti waan ta'e natti dhagahame narrifadhe beekta narrifadhe bar jedhani beekta maaliif namni maallaqni jalaa badee irrifata nama takkatti qarshiin sun baay'ee guddaadha 52 jechuun yoo xiqqaate gara miiliyoona 2tti siqa yoo dogoggoruu baadhe sana jechuun immoo nama maatii ilmaan 5 guddisu keessattuu biyya ormaa keessa gubaa sana keessa taa'anii itti cima waan ta'eef so namuu waan kana irratti hirmaachuu danda'a hundumti keenya ni hirmaannaa so oromoo hunda hirmaachifnaa sagantaa kan biraas itti deemuu dandeenya barbaachisaa ta'e maallaqni guutuu didee sa'aatii tokko gidduutti guutuu dandeenya namoota biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jiran immoo haala mijeessinee kallattii garaagaraatiin akkuma kana dura gochaa turre gochuun hin dandeenya so warri dirqamni isinitti kenname fudhaa dirqama kana uummata fuulduratti amaanaa isinitti kenname amaanaan maallaqa qofa miti amaanaan waan amma isinitti kenname kana waan salphaa miti haadha sana imimmaan irraa haqnu meebii namni kan akka itti hin qoosneefis akka isaan aara galfataniifis haadha ilmaanitti already haati ilmaanii namni guddaan akkasii hin ta'u so kan akkasitti fudhannee gara sagantaatti haa ceenu bakka asaa baay'ee isin barbaachisu kanuma jechuun barbaada thank you akkasi bakka Qeerroo ustaaza fi Abu Yaayaa Haani sinirra kenne isin hunda biiftu atillee hundi keessan Samiira hundi keessan ijoollee Suudii jirtan ganamaati rabbii jedhii nagalchi jetta nagumarra ganama bichaadhaan majjiya tokko gaheera wallaahi urga nagalchidheeti kadhadhe mubaarakiin nagalchidha hunduma keessanuu nagalchidhee isin kadhadha mucaa Mahammad Kamaal jedhama dhalataa Diidaati biyya Imaaraatii kana keessa naasirraan leefaallee hin beekan jechuudha biyya Imaaraatii kana keessa namicha Amaaraa wayiitii bollee namicha Amaaraa hiisisee sababa inni hiisiseef sababa amantiiti namicha Amaaraa sun mana nyaataa qaba mucaa silxee wayii biyyarraa fidatee mucaan saaba salaatuu fi mucaa biloo godhee biyya galche achi Mahamadiin kun mana mataa ciraa yoollaa isaati maaliif akkana gooteedhe viidiyoo bahee waraabee mana kanaan nyaatinaa saba mucaan salaatuuf biyya galche jedhe achi namichi bakka kassasee itti murteessisee ji'a jaha hidhamee erga ji'a jaha hidhamee gara biyyaa galuu fi boolee Imaaraatii ga'ee ammas deebisee kisaaraa kiyya 20 naa kafaluu 20 ka Imaaraatiin naa kafaluu jedheeti mana hidhaatti deebisee amma mana hidhaa keessa jiran majji'a 10 jala 11ffaa lakkaara firoomsatti viidiyoo san kenneen ture Muniirittillee namni as keessa takkallee dubbachuu sodaatanii dubbii amantiitillee rabbii keessanii jedha gargaara haati hedduu tokko rakkataatti hedduu tokko bu'aatti ijoollee kana taarsii diddaa tarsii dubbii amantii eegatee biyyi jirtan biyya Arabaati biyya amantii ofii jaalattu mootummatti himtanii maa sodaattan wallahi waraqaan qabu warri waraqaa qabu tokko namni hundinuu akka miidiyaa argitan kanaa miti beektanii namni lafa jiru martumaan nagahee jedha hatta ustaaz Ahmad nafa hin beeka gaafa inni hidhamurraa hundi isaanii iyyuu hin beekan warra Imaaraatii kana keessaa tokko isaa gamma sagalee taanee fi waa tokko hin taaneef jechuudha.
Kanaaf yaadi viidiyoo isin firoomsa jedhadhatte. WhatsAppiin hundi yoo Aslii bira geette yoo Ekelee bira geette kanuma nuu himi jedha. Ani dubbii tanallee quba qaba. Ammaaf obboleettii teenna sagantaa hedduutu harkaan nu qaba. Ummanni keenya ummanni jumlaadhaan rakkataa jiru sagantaa qabna. Kunillee sagantaa qabna. Wal jalaa baasaa deemna. Kunis Oromoo sunis Oromoo ijaan adda baafnee ilaaluu odoo hin taane ummatuma waa irraa fuunu kanallee hifsiifnee dhufanii namni dhibbi nu laale waa dubbatuu dandeenya. Gaafa haalli cinqamaa ta'ee hin tolu tartiiban itti deemna. Akkasitti naa qabadhu jechaaf jedhe dhimma kee kana na bira Garuu gargaartanillee dhiibsanillee garuu quba qabaadha. Yoo as keessattillee waan tokko illee ta'e jechuudha. Guyyaa meeqaa mulu. Homaan ta'u inshaallah hin gargaarra quba qabna si dura lee dhageenya irraa. Aslii kiyya dubbii xumuree bahuuf dursa waan amaanaa natti kenname kana aslitti as deebi'ee waan akkanaa kana itti argamee itti gammadee bahuu kiyyaaf lakka alhamdu wa shukuru rabbii kiyya galannaa gahu alhamdulillah jechuun barbaadaan. Fe'aa tokko wanni kun jaalatamee Oromoon marri abshir jechuun kun akka waan argannee akka waan argadheetitti hin gammada ulfaadhu taanii wal bira jirra irratti dalayna. Obboleettiin teenya kaafteellee numa qaba fursaa nuu kenna iddoo nuu kenna. Guruppii kireet godhe kingi. Guruppii kireet nuu godhamu kingi guruppii kireet godhe. Bar nama kireet godhu isin kennee jirra sihii haanii. Anin danda'u hin beekame anaan mijatuun beekame kingi. An beekeni jedheera Asli wallaa ani odoo beekeni rakkoon qabu an beekeni wallaa an beekeni haanii fi qeerroon dhufe kun qeerransi dhufe qeerroon fa'a. Mukara gora. Ena, king wan salba, king wan got. La cosa qeerroo, ka ustaza, kahani haydar kuru ajala jirtuun lakkoofsa nama beektu waliif fiddee kireet goote namuma afurii shan fiddee hiriyoota kee kireet goote hundattuu modiitara kennite nama isaantu fida ta'allaqe. Yalla ayyee rakkoon hin jiru anin sarrafa waan natti kennitan hin baadha. Rakkoon hin jiru alaa kulli haaliin waan jenne kana obboleettii teennaa gammachiifnu ulfaadha sa'aatii dheeraa teenneef waa hedduu harkaan nu qabaa dhiifama narraa ta'a galatooma fayyaa ta'a. Thank you. Haye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktora yo carana kene tananille azanu ka ani difa manubra wajir asuman. Dafi. Haye galatoma anille yaadu mesin hasaa turtan dhageeffata turre isi warra gastiitirre yookiin warra komentii turre dhageeffata jira maaliif jennani dhugatti ya waan gaariidha yaada gaariidha walumaa galatti anis dhaamsa ijoollee Suudi Arabiyaati dhaam. Mee shamarran akka shamarranitti mee 500 bira dhaabbadha obboleettii teessan tana laala. Shamarran akka shamarranitti dhiirrillee Muhammadulleen kan Suudii jirtu akkuma mee bakka jirtutti badoo jiraattee bakka feete jiraattetti mee riyaala 200 of qabi. Walitti yoo dhufte obboleettii teenya tana waan isiin rifatte kana hamilee kana caalaatti godhuu dandeenya jechuun barbaada. Kanaafuu inshallah hamma dandeenye bira dhaabbannaan illee biyya kana keessa jirra. Kanatti aansuudhaan Jamila fooloo naa deebisi baay'ee irratti barreessaa ture nan agarre. Nama waan kana barbaadutu jira dhugaadha yaadni tokko yoo ka'uu nama hedduu fayyada. Fooloo naa deebisan qeerroo Oromooti si dubbisa waan kanaaf nama daruuri barbaadu jira jechuun barbaadetti galatooma ulfaadha. Qeerroo si deebiseera. Hayyee si dubbisa inshallah. Galatooma ishi nama Thank you so much galatooma. Asli galatooma inshallah jazakallah khairan. Gadduudhaan irraa hundi keessanuu kalaas fixattanii jamu. Jamila. Sooretti. Asli. Oh. Jirta lubbu. Lubbuun si keessaa baatu haadha qabina biratti lubbuu minaa minnaan jetti. Biisi. Miskiina. Ayyiriin irratti qabu. Asli nu faggaraa jirta miilakkii taa'inarra. Wallah faggoraa miti ayyiriin irratti qabdi yoo mucattiin inni naaftiitu. Sareen. Inni naafti ayyarii sirra qabatte. Gadi ariin argitu. Osoo faggoraa jiraadhee ufira seen bisa. Maal jettee? Osoo si faggoraa jiraadhee si takkitti hambasee jara ari'aa gadi. Laala. Wallahi. Engadda akkanumatti rakkatanii baranillee wannuma godhu wallaalee wannuma biyya keessaa nama qarqaaruu danda'a. Amma waa'ee poolitikaa soddallee taane amma kun haadha qabeenya naa kennite miti.
waan biraallee keessaa dhayyeenaan jechuu dandeette gaa. Way akkanumatti irra namaaf fixan. Gaafa Ameerikaa dhufe kaappichiinoo si affeera biiznillah. Inshaallah rabbi naa fidu. Tasoddummaa sana. Osoo asin dhufin Ameerikaa deemuu eddamaati. Moo anas Ameerikaa dhufuuf. Maarraanuu guddama teette yoo teette mara koo qaba. Si bira geettee achii du'aa goote si geessiti jechuun jiraan. Abdii ka biyya keessaa sanoo maal gootan asli asirrumatti kaasiitini biyya keessatti ani uffata ijoollee firaasha biddilibsii maal kanneen walitti qabee jira. Osoo namni ijaaramee fuudhee nama sanii geessee ka biyya keessaa mootu kana yaadee namatti himee ture haddallee yoo tasaa aslii argeetti hima jedhee ganama si bira seenuuf ka barbaadeef sanii fi osoo biyya keessatti illee amma beektaa bakkee buqqa'anii waan uffatanii qaban ijoolleen jechaa dhaga'e. Kanumarraa ka'ee uffatas an ka ijoollee kiyyaallee biddilibsii firaashii waan tarfii qabnu beektaa 3-4 mana keenyatti tuullee achitti isaan rakkatu irraa kaleessaanii ofirrumaa jalqabee nama nurraa fuudhu qopheessaatiniin maaliif akkuma gizee walloo lola naannoo Tigraay wal qabatee uummanni walloo baay'ee akka sonnoo wayita ta'u walitti qabaa turre yaadattanii yeroo raayituullee uummata keenyaaf walitti qabaa ture. Rabbi jaannataan isaa qananiisu yeroo sanii abdii baaleetu qindeessee nutti bilbilee lolee sanuu nutti bilbilee warri waa qabdan akkamitti cal'istan jedhee ana qofaa miti nama baay'eetti bilbilee waan qabdaniin uffataan maaliin gargaaraa jedhee yaaduman san irraa ka'ee ani kaleessas kaasee ture haddas mana wannoo seenee itti himee ture. Mana qeerroo itti himee ture maal inni ka yaade an akka kiyyatti minxaafii tarfii qabna amma 4-5 kana waa kenninu maleellee ka akka naannoo kaanne jijjiirannu hin jira. Minxaafii firaasha biddilibsii namni biyya ammoo hin qarqaara waan akkanaa kana beeta. Kanaaf osoo namni qindaa'ee biyya keessatti kanallee walitti qabnee mallaqa illee hin kenninaa garuu mallaqa biratti ammoo waan akkanaa kana osoo goone baay'ee isaan fayyada ka jedhu yaada kaasee ture ani kanallee godhu. Bareeda waan danda'ame hundaanuu bareeda. Haala koree biyya keessaa san hin beekne asli ka biyya keessaa san osoo beekee kana mariisisee uffata ammaasitti baay'ee walitti qabee ture ani suuqii qaba ture ka suuqii cufee akkasiin kaa'ee jira. Amma uffata san gurguree mallaqatti deebisuu irraa dubartootaaf ka ta'u jira ijoolleef ka ta'u jira firaasha tarfii qabna biddilibsii tarfii qabna 5-4 keessumaaf jennee ka mana kennu qabna. Garuu yeroo kana warra kennaaf yoo nu ta'e tokkoffaa sawwaaba arganna lammaffaa waan irra bulan sanuu mana isaaniitii waan deemaniif waan irra bulan argatan. Ani abdii yaadatta yoo ta'e viidiyoo wayii xiqqoo takka hojjedhee ture. Gizee Adaamaa deeme paastaa bitee qoodaa fi ture warroota achirraa buqqaanii karaa Adaamaa kana dhufanii kadhatantu jira. Waan akkasii sanniin namoota osoo Adaamaa irratti naannoo Adaamaa fi asallatti qindaa'ee asii yoo qophaa'e ani makiinaa kiyyaanuu geessuu hin danda'a waan akkasiisan. Sanillee osoo goone yaada jedhu qaba galatoomii asliki. Tole baqa kun ijaarumsa gadi fagoo warra uummata kana tajaajilu kalafaa barbaada. Ijoollee koree gaafadhetti waan akka godhuu qaban. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maal jettaa abbooti? Salaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam. Sheekaalee. Asli daqiiqaa takka tokko si beeksisaa daqiiqaa akkasitti hin guddisu. Wallaahi nama 500 ol fillafiitii taa'ee jechuudha. Muhadaraa gubbaratti maqaa kee yaamee dhaadadhe. So akka isatti ni qabnaa jedheen ani san qabadha jedhee maqaa kee yaame si qunnamuudhaaf yeroo baay'ee mufuree ture. Bilbilee naaf kennanillee keetii miti. Amma carraa kanaan alhamdulillah si argadde. Sunis maali waan jette biyya Ugaandaa magaalaa Kampala ergaan si dhaqqaban hin beekuuti. Muhadaraa ulamoota baay'ee dabalatee fillafiitii taa'ee an asli uf qabaa jedheen wallahi an asli ana qabaa jedheen akka inni sagalee ta'u asli narra dhiisa jedhee si waame wallahi nama 500 oltu sagantaa viidiyoo waraabamee jira si ergaa kaameraa guddaa jechuudha miidiyaa dabalatee ergaa kiyya si dabarsa ergichis an biyya Ugaandaan beektaa biyya baqataati yeroo baay'ee baqataan akka Kaayiroo jiru akka Naayiroobii jiru biyya kanallee baay'eedha wallahi nama hedduudha
waan isaaf hin jedhu Waliin kan gargaara jirtan kiyya maal si guys. jechuu Kofiyaa 20 qofatu hafe. 40 kophaa isaa guute 50. Dubbadhaa jaaloo Ziyaad. asli kiyya Dubbadha. Maaliin ergaan kee? ergaan kiyya